Pirojektiiwwan eernituu ta'anii fi kan Telegram irratti hojjetaman keessaa tokkodha. Telegram channel isaanii qofti subscriber miliyoona 25 ol kan horatee fi pirojektii airdrop kan ta'e amansiisaa fi namoonni baay'een hojjechaa jiranidha. Major Star. Major akkaataa ittiin jalqabuu dandeessan, akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan steppiidhaan isinitti agarsiisa. Egaa pirojektiiwwan airdrop kunniin listi ta'uu isaaniitiin duratti pirojektiiwwan kanneen hojjechuudhaan koiniiwwan adda addaa walitti sassaabachuudhaan yookaan immoo istaarii ta'uu danda'a. Akkanumallee akkuma pirojektiiwwaniitiin garaagarummaa qaba wanti kun jechuudha. Egaa Major Star irratti immoo istaarii walitti sassaabachuudhaan karaan ittiin walitti sassaabattan illee baay'ee tokko salphaadha. Pirojektiiwwan airdrop irratti baay'een keessan ni beektan waan ta'eef. So Major Star hundi keessaniyyuu eegalaa isiniin jechuu barbaada. Sababni isaas pirojektiiwwan airdrop ta'anii fi earn-to ta'an kan yeroo ammaa kana hojjetamaa jiran keessaa isa amansiisaa ta'ee fi namoonni baay'een irratti hirmaatanii hojjetaa jiranidha. Namoonni baay'een warroonni kanaan dura hojjechaa jirtan step ittiin hojjetan wajjin ilaalla. Warroonni hin eegalin immoo sa'aatii kanarraa kaastanii pirojektii airdrop kan ta'e kana Major jalqabuudhaan irraa fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soof Umaraat. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabu jecha obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo bilbilaa yookaan immoo notification all irra gochuudhaan yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadhiifnu nama hunda dura akka isin dhaqqabu gochuu dandeessanii viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan ni eegalla. Egaa viidiyoo kanaan immoo Major akkaataa ittiin eegaluu dandeessan, akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Warroonni kanaan dura Major erga hojii eegalee turee jira. So warroonni hanga ammaatti hojjechaa jirtan immoo daran cimtanii yoo hojjettan pirojektii kanaarraa baay'ee fayyadamtu jedhee yaada. Sababni isaas Telegramnis pirojektiiwwan airdrop keessaa kan support namootaaf godhaa jiru Majoridha. Majorin istaaridha. Istaarii of keessaa qaba jechuudha. So kanaafiyyuu dhaggeeffata kan koo akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan steppiidhaan viidiyoo kana keessatti ni ilaalla. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti na faana turuu hin dagatinaadha. Viidiyoo kana immoo like gochuudhaan ni eegalla. Egaa duraan dursitanii warroonni hanga ammaatti Major Star yookaan immoo Majorii hin eegalin akkaataa ittiin eegaluu dandeessan steppiidhaan isinitti agarsiisa. Egaa wanti isin dogoggoruu hin qabne pirojektiiwwan airdrop kamiyyuu yoo hojjettan linkii bootii isaanii isa sirriidha itti fayyadamaadha. Sababni isaas pirojektiin airdrop tokko yoo uumamu ergasii immoo isaan feekii ta'anii fi kan iskaameroota akkanumallee hattoota linkiin san fakkaatu uumamaa jira waan ta'eef. So Telegram irra erga seentanii booda salphamatti argachuudhaaf jechuudha. Salphamatti akka argataniif asirratti maal gootanii sarchi gootan jechuudha. Chaanala kan koo kan Telegram jechuudha. Soof Umaraat jettanii sarchi gootan salphamatti ni argattu waan ta'eef. Chaanala kan koo kan Telegram irraa linkii isaa argachuu ni dandeessan jechuudha. Akka Major ergasii immoo yeroo sarchi gootan Soof Umar Media kan jedhu isin dhufa. Akkanumallee user isaa Soof Umaraat jedha. Egaa asumaan chaanalli kan koo kan Soof Umaraat inni sirriidha. Soof Umar Media jedha jechuudha. Telegram irratti ergasii immoo isa keessan seentan. Ergasii asirratti linkii bootii kana asirra isiniif kaa'ee jira jechuudha. Dhaggeeffata kan koo kan pirojektii Major jechuudha. Jalqabuudhaaf akkuma asirratti argattan linkii kana irratti kilik gootan boot linkii kan jedhu irratti kilik gootanii salphamatti linkii chaanala kan koo illee description galanii argattu waan ta'eef salphamatti eegaluu dandeessan. Egaa yeroo seentan start jechuudhaan ni eegaltan jechuudha. Keessa yeroo seentan kana fakkaata. Top 3 warroonni ta'an fuuldura kanatti isin dhufu fakkeenyaaf. Egaa jalqaba irratti namni argamu miliyoona 317 dha. Lammaffaa irratti miliyoona 316 dha. Inni sadaffaadha immoo 274 miliyoona istaarii haganaa sassaabachuudhaan namoota jalqaba irratti argamanidha. Afuraffaa irraa eegalee immoo haala kanaan sadarkaalee isaanii ilaaluu dandeessan. Akkaataan ittiin hojjettan akkuma pirojektiiwwan airdrop kamiyyuu baay'ee tokko salphaadha. Tokkoffaa daily combo qaba. Egaa dhaggeeffata kan koo wanti isin beekuu qabdan daily combo qaba akka hamster combat jechuudha. Lammaffaa immoo karaan ittiin hojjettan namootaaf invite gochuudhaaf akkuma asirratti argattan invite kan jedhutu ni argama. Invite keessa yeroo seentan linkii isiniif kenna. Linkii kana copy gootanii karaa social media adda addaatiin namootaan invite gochuudhaan erguudhaan akka namoonni hojjetan yoo affeertan Telegram keessan normaala yoo ta'e istaarii 750 argattu. Akkanumallee Telegram kan keessan premium yoo ta'e istaarii 1000 argattu jechuudha. Egaa karaan ittiin hojjettan pirojektiiwwan airdrop kamiyyuu kaffaltiin isaanii kanarratti hundaa'u yookaan immoo dipendi ta'u baay'inaan jechuudha. Namootaaf invite gochuudhaan karaan itti hojjetan tokkodha. Tokko isa kanadha. Inni lammaffaa immoo earn kan jedhu keessa yeroo seentan jalqaba irratti jechuudha. Taaskiiwwan asirratti argaman kanneen raawwachuudhaan akkuma asirratti argattan chaanala isaanii kan Telegramaa kan Toonii chaanalii jedha. Egaa namootaaf invite hangana yoo gootan YouTube irratti subscribe yoo gootan Binance irratti akkuma asirratti argattan wantoota baay'eetu jira jechuudha. Isa kanneen asirratti taaskiiwwan daily taaskii jedhamanii asirra kaayaman taaskiiwwan kanneen hundayyuu xumuruudhaan jechuudha. Karaan ittiin hojjetan keessa isaan tokko
tokkodha. Taaskiiwwan kanneen akkaataa ittiin xumuruu dandeessan kanaan dura piroojeektiiwwan airdrop hunda keessattuu isinitti agarsiisee jira waan ta'eef baay'ee tokko isin dhiba jedhee yaadu kanneen keessaa fakkeenyaaf flow major in telegram kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan salphamatti jechuudha. Ergasii immoo subscribe gootanii channel isaanii kan telegiraamaa kan sirriidha jechuudha. Ergasii immoo join gootan jechuudha. Join gootanii ammas gara mid deebitanii jechuudha. Gara majoritti deebitanii ergasii immoo taaskii keessanii seentanii ergasii immoo akkuma asirratti argartan isuma irratti kilik gootanii ergasii immoo check subscription kan jedhu jalatti isin dhufa. Check subscription kan jedhu kanarra kilik gootanii ergasii immoo salphamatti dhaggeeffattoota koo staarii 1250 argachuu dandeessan successful isiniin jedha jechuudha. Ergasii immoo gara balaansii keessanitti isiniif dabalaa jechuudha. Inni biraa immoo karaan ittiin hojjetan dhaggeeffattoota koo akkuma asirratti argartan games kan jedhu keessatti geemiiwwan adda addaa asirratti taphachuudhaan akkuma asirratti argartan karaa kanneen illee riiwardii adda addaa argachuu ni dandeessan guyyaa guyyaadhaan. Daily combo qaba isiniin jedha jira. Daily comboon kunis puzzle drop jedhama. Egaa isa kanadha. Isa kanas taphachuudhaaf play kan jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota koo asirratti guyyaa guyyaadhaan isiniif galakkifama. Puzzle drop kana isa sirrii ta'e asirratti saanduqa jalqabaa kanarratti ni guuttanii jechuudha. Saanduqa jalqabaa irratti yeroo guuttan egaa isa sirrii argattan kanneen keessaa kan wal fakkaatu jechuudha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota koo ni mo'attanii jechuudha. Kanas gochuudhaaf guyyaa guyyaadhaan daily puzzle drop yookaan combo tu argama. Puzzle dropin kun jechuudha. Daily combo kana channel kan kan telegiraamaa irratti guyyaa guyyaadhaan isiniif galakkisa kan guyyaa har'aa immoo isinitti agarsiisu. Egaa inni jalqabaa kan argamu jechuudha. Dhuma kanarratti kan argamu keessaa isa lammaffaa irratti argamu. Isa kanarratti kilik gootan jechuudha. Kilik yeroo gootan gara naatti isinii dhufa jechuudha. Inni lammaffaadha immoo kan argamu asirratti kanneen keessaa jechuudha. Marsaa dhumaa irratti argama inni jalqabaa. Inni lammaffaadha immoo kan guyyaa har'aa jechuudha. Iskiriinii cinaatti isiniif kaa'ee jira. Isa san wal fakkeessu jechuudha waan biraatii miti. Inni lammaffaa immoo rooga yookaan sarara lammaffaa irratti kan argamu keessaa isa sadaffaa irratti argamudha. Isa sadaffaa kanattu wal fakkaata jechuudha. Akkuma asirratti argartan namoonni kun wal fakkaatu jechuudha. Inni sadaffaadha immoo akkuma asirratti argartan sarara jalqabaa irratti namoota argaman kanneen keessaa isa sadaffaa irratti argamudha. Inni amma asirratti argartan isa kanadha jechuudha. Egaa kana fakkaata. Inni xumuraa immoo dhaggeeffattoota koo sarara sadaffaa irratti argamu keessaa kan lammaffaa irratti argamudha jechuudha. So isaan kanneen sadeenuu namoonni kunniin wal fakkaachuu check gootanii ergasii immoo akkuma iskiriinii isinitti agarsiisaa jiru guyyaa guyyaadhaan daily comboodha jechuudha. Wanti kun guyyaa guyyaadhaan seenuudhaan aykaniiwwan kanneen namoota wal fakkaatan kanneen sarara hundarraayyuu ni filattanii jechuudha. Sarara hundarraa erga filattanii booda check jechuudhaan kilik gootanii jechuudha. Ergasii immoo istaarii hamma ta'e tokko isiniif kenna. An check godhee jira akkuma asirratti argartan. Okay. Inni biraa immoo akkuma asirratti argartan coinii keessan hold gochuudhaan akkanumallee kanneen ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Karaa ittiin hojjettan keessaa baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Egaa tooppii keessa yeroo seentan immoo akkuma asirratti argartan sadarkaa namootaati kan ilaaltanii. Egaa kana fakkaata jechuudha. Karaan guddaan isin ittiin hojjettan daily combo amma isinitti agarsiisu kana geemii keessa seenuudhaan kanneen hojjechuudhaan. Karaa lammaffaadha immoo taaskiiwwan adda addaatu argama. Daily taaskiiwwan adda addaatu argama. Isaan kanneen hojjechuudhaan. Inni sadaffaadha immoo namootaaf invite gochuudhaan. Egaa major star saatii kanarraa qabdanii yoo hojjettan irraa fayyadamtu akka gaariitti kaffaltii gaarii irraa argatan jedhee yaada. Egaa kana fakkaata. Yeroo biraa immoo waalitiin yeroo gallakkifametti waalitiidhaan akkaataa ittiin connect gochuu dandeessan information adda addaa kan isin dhaqqabu ta'a. Egaa gaafiiwwan namoota baay'ee kan ta'ee fi piroojeektiiwwan airdrop keessaa isa amansiisaa ta'e nuuf fidee waan jettaniif meejaridha. Meejar yeroo dheeraa lakkoofsisee jira erga jalqabe isinis hojjechuudhaan eegaluudhaan warroonni hin eegalin har'arraa eegaluudhaan hojjechuu ni dandeessanii. Warroonni kanaan dura hojjechaa turtan immoo daran cimtanii yoo hojjetan coinii bareeda argachuu dandeessan. Egaa dhaggeeffattoota koo piroojeektiiwwan airdrop kamiyyuu yeroo isinitti hojjetan yeroo firii taatanii fi yeroo boqonnaa keessanitti ta'uu qaba. Sababni isaas piroojeektiiwwan airdrop kunniin sa'aatii boqonnaatti kan hojjetamanidha waan ta'eef namoonni hojii godhatanii akka hin hojjenne isiniin jechuu barbaada. Sababni isaas yeroo firii keessatti kan hojjetamanidha. Viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.